Raadiyoo Simbirtuu. Tokkicha waaqa gurraacha waaqa Oromoo waaqa bokkuu sibiilaa waaqa shanangadaa waaqa sagaltaman garbaa waaqa salgan booranaa waaqa ciicoo gurraattii waaqa siiqqiyaayyoo nagaadha walitti nu deebiste waaqa waliin nu dubbachiis nagaaf kabajisiifa haa ta'u barri nagaa ta'u bariin nagaa ta'u gaarga nagaa ta'u guddinni nagaa ta'u galgalli nagaa ta'u ganamni nagaa ta'u handuula mirgaan haa galu. Har'a guyyaansaa kamisa adoolessa 9 bara 2015. Qophii keenya har'aa akkuma yennaa kaanii oduutti tokko jennee eegalle qophii idillee kate qophii imalaa gurra isin buufna. Qophii imalaa keessatti har'a keessummaa qabna. Keessummaan keenya mana hidhaa Impaara Itoophiyaa fi Oromoota achi keessa jiran akkamitti wal simatuu kan jedhu irratti nama akka ragaatti kan dhiyeessinudha. Akkam jirtu dhaggeeffatoota keenya nagaa rabbii isin dagannee biyya keessaaf biyya ambaa teessanii kanneen sagantaa keenya eegaa jirtan nagaan keenyi kabajaa isin biraa ga'u jenna nageenya badhaadha. Hanga xumuraatti nu waliin turaan affeerraa keenyadha amma gara oduutti. Wiixata darbee Boorana aanaa Mi'oo fi aanaa Mooyyalee keessatti adda bilisummaa Oromoo fi mootummaa Impaara Itoophiyaa gidduutti lolli gaggeeffame. Adoolessa 6 bara 2015 aanaa Mi'oo bakka Hiddii Lolaa jedhamuu fi aanaa Mooyyaleetti waraana bilisummaa Oromoo fi waraana Itoophiyaa gidduutti lolli godhame yeroo dheeraa ture akka madda Simbirtuu Mooyyaleetti. Loloota kana keessatti loltoonni Itoophiyaa 5 ajjeefamuun oduun nu gaheera. Oolmaa lola sanarratti qabeenyaa fi namarra balaan gahuusaa malee gabaasa guutuu argachuun hin danda'amne. Naannoo sanatti waraanni bilisummaa Oromoo fi loltoonni Itoophiyaa yeroo hedduu wal lolaa turan. Gara baatii tokkoon duras adda bilisummaa Oromoo Mooyyaleetti haleelee waraana Itoophiyaa irraa namoota 12 ol ajjeesuunsaa kan yaadatamudha. Isaan keessaa namoonni 2 madaa'anii mana yaalaa hawaasaa keessatti akka yaalamaa turan gabaasuun keenyas kan beekamu. Oduma wal fakkaatuun Itoophiyaan loltoota ishee dabalataan Mooyyalee qubachiifteetti. Dilbata darbee waraanni leenjii fi meeshaa addaa qaban magaalaa Mooyyalee bakka Gumruuk jedhamu buufataniiru. Gariin immoo namoota naannoo fakkaatanii Keeniyaa keessallee lo'anii ce'anii waraana bilisummaa Oromoo fi adda bilisummaa Oromoo barbaadaa jiru jedhu maddeen Simbirtuu. Itoophiyaan galaalchitoota yookaan gaazexeessitoota 9 bara darbe hiite keessaa 5 isaanii kaleessa hiikte. Tasfaalem Woldayyees, Asmaamaw Haayile Giyoorgis, Edom Kaasaay, Zalaalem Kibratii fi Maahilet Faantahun ajaja ministeera haqaatiin himannaan isaan irratti dhiyaate ka'uusaa roobii kaleessaa wayita dhaddachatti dhiyaatanii itti himame hiikamaniiru. Warri hafan arfan Abel Waabelaa, Naatnaa'el Fallaqee, Befiqaaduu Haayiluu fi Axinaaf Birhaane himannaan isaanii itti fufaa jedhani abbaan alangaa mootummaa. Itoophiyaan tarkaanfii kana kan fudhattee fi duhannaa pirezidaanti Obaamaa wal qabsiiftee komeen akka irratti hin kaaneefidha jedhu taajjabdoonni. Hidhamtoonni siyaasaa Oromoo fi barattoonni Oromoo kurnoota hedduutti lakkaa'aman akkuma mana hidhaa jiranitti jiru. Hayyoonni kukkuyyuu pirezidaanti Obaamaa killee tortoreetiin reebnaa jedhani yoo isaan waan wal fuudhuu dhiiraa fi dhiiraa dhalaa fi dhalaa kan biyya isaanii keessatti dubbatan ta'e. Qondaalonni hayyoota kukkuyyuu Keeniyaa wixata darbee hoteela Tinkaa keessatti yeroo haasa'an walquunnamtiin koorniyaa wal fakkaatu gidduu aadaa fi safuu Afrikaa wajjin kan waliin fakkaannee fi waaqaan illee kan abaaramedha jedhani. Kanaaf Obaamaan yeroo Keeniyaa daawwatan waan kana kaasnaan hanqaaquu tortoreen isaa reebuudhaaf namoota itti kakaasaa jirraa jedhani. Ji'a dhufu pirezidaanti Obaamaan Itoophiyaatti imaluudhaaf jennaan adda bilisummaa Oromoo fi waldaa walgargaarsa Maccaaf Tuulamaa kana mormanii dhiyeenya ibsaa fi xalaa itti barreessuun akka hin deemne gaafataniiru. Hawaasni Oromoo fi Itoophiyaas akkasuma Ameerikaan biyya mirgi hin jirre do'achuun daranuu hacuuchaan akka itti jabaatu kan godhudha jedhanii hiriira bahanii mormaa turan. Hawaasni Oromoo Naayiroobii dantaadhaan nurratti bitamee mootummaa Itoophiyaaf hojjetaa jira kan ittiin jedhan nama tokko qabachuu beeksisan. Oromticha nama maqaan isaa Xayyib jedhamu Naayiroobii keessaa sabboontota Oromoo Itoophiyaan ni barbaaddi jedhu qabsiisuudhaaf otoo sochiirra jiruuti kan hawaasni Oromoo qabanii manadhaa isa galchan eengadda kana. Warri Naayiroobii waxabajjii keessas namoota biroo Oromoo afaan faajjessanii mootummaa diina keenyaa wajjin hojjetu kan ittiin jedhan akkasuma hidhuun isaanii ni yaadatama. Seeraan ala ajjeesuu gara dabarsuu hidhanii zaliilaa hamaa irraan gahuu yeroo dheeraaf seeratti dhiyeessuu hanqachuu lafarraa buuqqisuu fi humnaan hidhanii gudeeduun yakka mootummaan Itoophiyaa Oromoo irratti raawwataa jirudha jedhe jaarmiyaan mirga sabootaa fi uummata mootummaa dhabeeyyiif falmu tokko.
UNPO'n korasaa waggaa adoolessa 2 hanga 4 Beeljiyeem Bruusels taa'e irratti Itoophiyaa keessatti hacuuccaa gama siyaasaa, dinagdee fi hawaasummaan Oromoo irra ga'u bal'inaan ilaaleera. Oromoo ajjeesuu, sagalee isaa ukkaamsuu, biyyaa baasuu fi lafarraa saamuun itti fufaa kayyoo naga'e ta'us bifa addaan barattoota Oromoo, galaalchitootaa fi hooggantoota siyaasaa Oromoo irratti gochi godhamaa jiru kan haalaan isa yaaddesse ta'us addeesse. Itoophiyaan dhiitticha mirga dhala namaarraan geessistu addatti immoo Oromoo fi Ogaadeniyaa irratti yeroo hedduu gola komishinii mirga namaa mootummoota gamtoomanii keessatti ragaan itti dhiyaataa bahuusaa kan eele jaarmichi Oromoon mirga hireesaa akka murteeffanneef mootummaan Itoophiyaa gama hundaan irratti duula godhaa yoo nagahee jedhe. Itti fufees afaaniin ofaa fakkeessu malee mootummaan Itoophiyaa dimokiraatawaa miti jedhe. Kanaafis filannoo baranaa irratti 100 keessaa 100 ofiisaa mo'achuusaa mormitootaaf deeggartoota isaanii arguuf fedhii dhabuu fi keessaa fi alaan adamsuu fi ajjeesuun akka fakkeenyaatti kaase gabaasa jaarmiyaalee adda addaa waabeffate. Miseensonni UNPO dhuma walgahii isaanii waggaa sana irratti ibsa ejjennoo mootummaan Itoophiyaa ta'e jedhee tooftaa adda addaatiin jumlaan Oromoo hacuucaa jira. Warra Oromoo ajjeesan seeraan ala hidhanii fi zaliila hamaa irraan gaan seeratti akka dhiyaatan, Itoophiyaan mirga bilisummaa yaada ofii ibsachuu akka kabajju, humni tikaa fi waraanaa tarkaanfii humnaa fi seeraan alaa namarratti fudhatan akka atattamaan dhaaban, shamarranii fi haadholii Oromoo hidhanii gudeeduun atattamaan akka hafu, warra hiriira bahan ajjeesuu, hidhuu fi madeessuun akka hafu, gamtaan Afrikaa, mootummoonni gamtoomanii fi gamtaan Awurooppaa mootummaa Itoophiyaa irratti tarkaanfii maluu akka itti fudhatu kan jedhu dabalatee qabxii 11 baasanii gaafatani. UNPO'n bara 1991 hundeeffame irraa kaasee mootummoota gamtoomanii fi waltajjiilee garaagaraa irratti sabootaa fi ummatoota bakka bu'oota hin qabneef sagalee ta'ee kan falmudha. Eeshiyaa, Awurooppaa fi Afrikaatti hedduutti miseensadha. Oromoo kan bakka bu'ee achi keessa jiru adda bilisummaa Oromooti. Kora sana irratti abaaboo bakka bu'anii Dr. Shuggut Galataatu irratti argamanii ture. Itoophiyaa keessa hanqinni beenzinaa hamaatu jira jedhame. Keessatti immoo Finfinnee fi magaalota ollaa isheetti gatiin beenzinaa hedduu dabalaa jira. Isumayyuu argachuun rakkoodha jedhanii konkolaachiftoonni haga baasaa keenyatti himan. Hanqinnii fi qaala'inni beenzinaa kun immoo magaalota Oromiyaa guutuu keessa naannoo Kibbaa fi Dirree Dawaas jira. Ministeriin daldalaa dhiheenya kana Finfinnee fi Alamganaaf gatii beenzilii qexoon itti gurguramuu qabu tokko baaseera. Akka gatii haaraa ba'ee kanaatti litirri tokko qarshii biyyattii 17 saantima 96 gurguramuu qaba magaalota kana keessatti. Garuu warri gurguran hanga qarshii 40 fi isaa olitti gurguruu hin dhaabne jedha oduun Alamganaatiin nu gahe. Dhumarrattis mormituun kibba Sudaan pirezidaantii Salvaa Kiiriin hanga kaleessa galgalaatti aangoo irraa akka bu'uu qaban akeekkachiisan. Yeroo tokko itti aanaa Salvaa Kiirii ka turan amma immoo qawwee qabatanii kan isaan lolaa jiran Riek Machaar roobii kaleessaa Naayiroobii keessatti yeroo ibsa kennan yeroo Salvaa Kiiriin aangoorra turan har'a galgala gubataa jedhan. Pirezidaantichi aangoorra seeraan ala of tursuudhaaf seera biyyattii fooyyessiisaa jira jechuudhaan himatani. Nagaan akka bu'uu kan fedhu yoo ta'e dafee bu'ee filmaanni akka godhamu jechuudhaanis gaafataniiru. Lola isaan jidduutti godhamee lammiileen isaanii kurnoota kuma hedduu ta'an dhumaniiru. Miliyoona 1.5 immoo qe'ee isaanii irraa godaananiiru. Biyyattiin ganna 4 dura kan isheen Sudaan irraa walaboomte. Dhaggeeffattoota keenya oduun keenya irraa kanumadha. Sirba kanaan immoo gara qophii malaatti dabarra. Sayon kakkabe indeebi'u riqicha cabeera famuus deemsara jabeena gamuus indeebi'u namcha galaana hamaa seenaan galmeessa kanuma karoomina ilmaan kuush kana lagaan saame arra ittiin ofaame itaa seenaan gosa tulluurraati dhimmisaa malee naamu handara lagaan Seenaan gosa tulluurraati dhimmisaa malee naamu handara lagaan seenaan saamuu keenya lubbuu. Kadda gagaa sirna namamii biiftuun dhugaa kan irratti
Bishaan guddisa yoon qaqqabu. Indeebi'uu riqichi cabee raafamuus deemsa dadhabee naagamuus. Indeebi'uu namcha galaana hamaa seenaan galmeessa akkanama. Karoomina ilmaan kuush kan haala gaadhu saamee arraayitiin of waamee miidhaaseenaa gosa tulluurraati ilbisaa malee naamuu kan dhala dhagaan seenaa nu saamuu keenya nuwwa. Miidhaaseenaa gosa tulluurraati ilbisaa malee naamuu kan dhala dhagaan seenaa nu saamuu keenya nuwwa. Impaayera Itoophiyaa keessa mana hidhaa dhoksaa kan akka Bataskaanaa, mana hidhaa poolisii aanaa, mana hidhaa poolisii godinaa, manneen hidhaa godinoota adda addaarra jiran, bakkoota dhoksaa kan biraa keessatti Oromoon hidhamanii jiran lakkoofsaan haganadha jechuun hin danda'amu. Manuma hidhaa kan mootummaan Itoophiyaa federaalaatiin beekamu keessatti illee kan akka Karshallee, Maa'ikalaawwii, Baatufaa keessa, Qilinxoofaa keessatti gara 25,000 oliitu hidhaa jiru jedhama. Mana hidhaa kana keessatti immoo kan du'anis akkasuma hin beekamu. Zalilli mana hidhaa kana keessatti namarra ga'uu nu haafuuti dhaga'uun iyyuu kan nama suukanneessudha. Kan hundumaa kan jenneef ragaa dhaanneetu. Qophii imalaa keessatti dargaggoo umurii isaa waggaa 16 kaasee godinaa kaasee hanga Maa'ikalaawwiitti yeroo 3 deddeebi'ee nama hidhamee hiraara irra ga'e kan inni dubbatu akka wabiitti qabanneetudha. Dargaggoon Milkeessaa Waaqjiraa. Shamarran Oromoo dabalatee kan akka Ruuqiyaafaa jedhamtu mana hidhaa keessatti qullaa gaasaan gombisanii hiraara irraan gahan kan ijaan arge akka wabiitti kaaseera. Kutaa lammaffaasaa har'a immoo eenyufaatu mana hidhaa keessatti maal akka irra ga'u tokko tokkoon nutti himuuf deema jechuudha. Kanaaf dhaggeeffattoota keenya qophii imalaa keenyarraa akka caqasaa turtan affeerraa keenyadha. Milkeessa guddaa galatoomi mee itti fufna. Mee amma yeroo 2 Maa'ikalaawwiitti yeroo tokko immoo godina Oromiyaa keessattuu Shaambuutti gabalattuu hidhamteetta. Arfaffaa maal akka ta'u itti deebina. Mana hidhaa keessattis eenyufaarra maal akka ga'u booda haasofna. Namni tokko waggaa hidhaatii bahu bakka akkasii deemi daangaa akkasii darbiin jedhamee bakki daangeffamee akeekkachiisni namatti kennamu jira. Mee isarraa kaaname itti fufi. Egaa laali yerootti si gadhiisan callisanii si gadhiisanii haala laallatanii haala qilleensa siyaasaa laallatanii si gadhiisu yoo ta'uu baate beellamni kee ammallee itti fufa sochii waa tokko jiraannan itti fufa isaatii booda nu haamee dhimmi sun ilaalamee waan ragaadhaan hin mirkanooneef jedhee bilisaa siin jedha yookaan immoo inni hidhamte gahaadha jennee si lakkisneerraa jedha tole jennee hin deebinaa yeroo deebinu qaallittimatti deebinaa. Ajajni mana murtii hiikamuu dhufnee kan jedhamu haga ganaa tikinni si jala bu'ee eessa akkati deemtu achiiti yeroo baatu maal ta'u akka qabdu haga si amansiisutti achiiti ba'uun hin jiru. Amma gaafa baatu bakka akkasii dhaqii bakka akkasiin dhaqiin jedhamee kan daangeffamu naannoon jira jechuudha. Jira. Amma anaan bakka godina horroo akka naqne godhameera ammani. Godina horroo dhaqu ammani. Godina horrootti yoon argame hin dhayidu. Dhuguma ammoo bahee dokumentii koo barbaacha deeme yennaan guyyaa 3 na hidhaniiru. Attam si gadhiisaniyyuu? Wabiitiin na gadhiise dubriin koo tokko jedha waaquma irra naan jedhamu isatu na gadhiise. Otoo dubbiin gara olii dafee hin gahin malee sila warra olii dhageenyaan si gadhiisuu dhiisuu mala ture. Otoo isaan dhagaanii dhufee nan gadhiisani dokumentii koo simmuu hin arganne homayyuu hin arganne hidhamee inni dhufee wabii naa ta'ee na gadhiise yennaan ani halkan sana hin bullee konkolaataa Isuzu tokko namoonni qabanii jiru isaaniin kadhadhee haga haratootti na gaggeessanii isaa booda bulee konkolaataan biraa qabadheen gara Finfinneetti kute. Hayyee meeshaa Finfinneematti deebina mana hidhaa Maa'ikalaawwii kana. Booda sigaa murteen keessiin jedhan immoo yoona hidhamte sigaa jedhan immoo. Agi ammati hidhamtee gahaadha jedhee manni murtii itti amanee si gadhiiseera naan jedhee na gadhiisani. Egaa manni murtii akkasitti na lakkisee Qaallitti kan bulchaa jiru poolisiin achi suni ji'a tokkoof wayiif irra darbaa edda hidhamnee na gadhiise. Egaa na gadhiisee dokumentii koo barbaacha gara biyyaa deeme guyyaa 3 na hidhanii isaatii booda duriin koo suni wabiitiin na lakkisiise gara Finfinneetti na dhufe taa'uun naaf hin ta'u ilma namaati hojjedhe jiraachuun qaba baradheera yoon hojjetiin akkattin jiraadhuun qabu Oromoonan isaa dhabee rakkina hedduu dararamaa jira nyaatee bulu dhabaa jira ansaarratti ansaatiini
Anis immoo isaan keessa tokko waan ta'eef homayyuun qabu mana dhaatiin ba'a waan ta'eef gara Moyyaalee dhufe. Gara Moyyaalee dhufee otoon hojii mataa koo hojjetachaa jiru ji'a afuruu hin geenye beektaa ji'a afuruu hin teenye na qaban. Moyyaaleetti. Moyyaalee irratti na qaban. Na qabanii bifaan nan beekan ture maqaatiin callaa na beeku na fakkaata raayyaa waraanaa Tigireedha eenyu akka jedhan maqaa isaan beeku korreela wayiidha. Isa dhaatti ka wayii fidee dhufee na qabe. Kanani beeku jira kan namna tikni wayii kan dhataa ilma Oromoo ta'e jaldeessa nyuuqee jedhamu fidanii dhufanii. Jaldeessi nyuuqee isaan biraa bataa na agarsiise harka ol qabinaan jedhani harka waliin qabuun jedhee baay'ee lolli alatee amma yeroo sana du'uun filadhe otoon du'ee natti tola otoon ajjeesiin du'uun garuu waan biraadha. Harka ol qabee ammas harka na hidhanii fuudhanii kaampii mooraa waraanaa sabaattanyaa kaampeen jedhamu jira achuma. Naannoo Shawaa Barree bakka jedhamu tokko Moyyaalee. Achitti egaa waraanni harka narra hin geessisne hin jiru. Ilma sireebu? Annatti hin jiru, annatti hin tufne hin jiru. Inni fannoo fi inni reebichi shiboo elektirikaatiin biraadha. Inni waanuma dhaabbataadha. Ilmaan Oromoo. Achittis akkas si godhani? Fannisanii si tumu. Waraana miti mooraan waraanaa immoo sanarra hamaa. Akka barbaadan si tumu akka barbaadan akka kubbaatti si rukuta nyaatee dhufe ispoortii hojjetee dhufe si rukuta ofe. Ispoortii puushaappii kana maalii kana hojjetee ka'e arreedee dhufee si rukuta. Wanti eegumsa sii qabu hin jiru. Naannoo ji'a 2-3 booda gara Finfinneetti na imalsan egaa ol. Kun immoo bara kamidha amma? Kun immoo 2010 ji'a Umaar Finfinnee na geessanii Finfinneen kun egaa wal beeknaa Maayikalaawwiidha namoonni dur jiran inuma jiranii. Ammati 2006 hidhamtee 2010 keessa baate jechuudha. 2010 keessan ba'ee. Sadaffaa immoo hidhamte ammas Finfinnee tolsi deebisan Moyyaalee irraa. Deebisanii na hidhanii. Anaan Moyyaalee irraa qabatanii Mangistuu Hordofaa Matammaa irraa qabatanii. Innis hin barbaadamaa? Mangistuun dura Tigraay hoteelii gubdan jedhamanii warra hidhamee murtoosaa gara waggaa 9 fixatee bahee biyya keessan kaa'u jedhan jennaan Sudaanitti baqachaa ta'u jiru boordarii irratti egaa isa qabatanii isa fidanii milkeessaa Moyyaalee Mangistuu Matammaa jedhani. Oduu hojjetani? Akkana jechaa turan baay'ee isaa turanii. Akkanatti egaa Maayikalaawwii halkan keessaa sa'a 8 akka lakkoofsa Itoophiyaatti Maayikalaawwii na seensisne achuma na seensisna na fannisan. Kagaa wal beekna waan ta'eef fannoodha na fannisanii na dhaanuu egaa haalli ittiin si qoratanii takka ni jira. Qorqalbii hatuu jira, doorsisuu jira, sossobuutu jira. Kana yoo diddu dirqisiisamuu jira. Egaa kana natti deemanii baay'ee sossobuu si naqnee anis isaaniif diinaa isaanis naaf diinaa waan ta'eef kana jala moranii beeku marroo tokko miti marroo 2-3 waan ta'eef waan kana sossobbii baay'ee naqnee dulluma seenan isaa. Ammallee daangaarra dhaqxee xiiqii qabattee waan darbe sana hundumaa sana haaloo kuufattee bakka dirree adda bilisummaa Oromoo jirutti dhiyaattee eddeen jiruun beekone. Achi naqiin jedhamne miti ati horruma qofa akka naqnedha kan dhorkamte malee naannoo Moyyalee isin dhorkine ture waggaa baate maneedhaati. Yoo osoo yaadannee ture sana. Ayyee. Achitti dhiyaattee waraana dabarsita nama leenjiif ergita eenyuun quunnamta bilbilaan imeeliidhaan faaksiidhaan meeshaa adda addaa dabarsita. Qabanii sitti dhiyeessaniiru ammas keessaa ragaa tokko. Inni ragaan boodarradha booda mana murtiitti jedhan. Yeroo kana ragaa quubsaa ni qabna namoota ati ergite ni jiru namoota siyaasa leenjiste ni jiru. Kana gooteetta amanii jedhani. Meeshaa eessa istoortanii galii qarshii karaa kam argattu siyaasa bilisummaa Oromoo garamitti deemaa jira amma maal fakkaata karoorri keessan maalidha kaayyoon isaa maalidha waraana hagam qabaa hidhannoon isaanii maal fakkaata tooftaan siyaasa isaanii tooftaan waraana isaanii tooftaan tikaa maal fakkaata kan hundumaa hin beekta baaseedhan waan hin beekuun qaba annama lubbuu koo jiraachisuuf deemuudhaan waa tokkoyyuu hin beeku jedhan akkatti baaftuu qabdaa jedhan halkan fuudhanii na badu ija koo jedhanii silaa midhaan sitti kennuu waan hin biraan hin jiru halkan fuudhanii na baduu na yaadadha takka akkasumatti Finfinnee keessa waan hin beekuuf gara gaara tokko na baasu gabaa argamoo keessa na seensisu gara Inxooxxoo na geessu na fakkaata. Maal jedhu achiin si gahanii si ajjeefna dhu? Si ajjeefna jedhu ani argu wayittuu afaan koo akkas qabee afaan na bansiise shugguxii haa ta'u kilaashii haa ta'u hin beeku afaan muuzii natti hoduma qoonqoon koo baay'ee natti tarsee na dhukkubaa ture beekta. Natti hodumuu qawwee kana eessa sii wayyanaan jedhu qullaa akka ladhe qullaa na buusisu hinduuta waan ta'eef wayyaa afaan aduu hin qabdooti naan jedhu. Isaa boodaan waan dubbatu hin qabu takka waan namni du'e waan dubbatu hin qabu fuudhanii na deebisanii immoo
waanuma barame sana gaa lafee namaa kana na agarsiisu ilma namaa dubbachuu dadhabee hindu'iin adaraa nama siin jedhu faa xiqqoo sagalee dhageessa. Si gorsu? Adaraa akka keenyan ta'iin naan jedhu carraatti as keessaatti itti baatu. Yaa. Ayyee maa miti. Umuriin isaanii nama gurguddaadha warra akkas ta'anii jiran achi keessa? Namni guddaas jira, ijoolleenis dargaggeessa akka keenyaas jira. Hindu'iin adaraa kee nu ilaali adaraa haadha oguu adaraa kee hindu'iini waan isaan jedhan ishii ba'iinaan jedhu. Kan akkattaniin ishii jedhu tole jedhuun qabu. Isaaniin dandan argee immoo garaana jabeessee garmalee duras waan beekuun qabu. Waggaa akkas isin hiraarsan kana maleedhaa keessatti Oromoon ni jiru isaan keessa moo Oromoo Tigree qofa? Ana afaan baratee jira. Oromoonis jira garuu Oromoota nutti hin butani baay'ee beektaa. Oromoo nutti hin butani isaanii warra afaan barate kana beektaa. Saba biraa ta'ee afaan Oromoo beeku Oromiyaa keessatti dhalateeru. Warra afaan Oromoo kan akka tika akka rattaa afaan jedhamanii jiru beektaa achi keessa rattaa afaati. Ani dhaabatee nu reebsisu. Amaara inni moo Tigreedha? Amaara gara haratootti dhalateera. Warra akkasii kanadha nutti butu. Afaan Amaariffaatiin dubbatu, afaan Tigreetti dubbatu jarri suni. Afaan Amaariffaa afaan Tigree duwwaa dubbatu. Innumti kun iyyuu rattaayyuu takka takkadha dubbata malee takka hin dubbatu iyyuu innuyyuu. Asii booda rattaa ta'uu isaa barreeyyu. Afaan Oromoon dubbatu? Dubbatu. Maallu dhaanam kaballaa na keessa kaa naanuu natuma. Guyyaa fa waame na reeba. Guyyaa fa waame sin beeku. Si beeka seenaa kee haratoo fi shaambuun fagoodhaan aan jedha. Hayyee booda akkam taate? Booda waa takka hin amannee waa tokko sin dubbanne egaa waaqumti harkaa na baase isaan miti waaqti harkaa yeroo na baasu warra garee 69 jedhanii iddoo tokkotti nama 69 Oromoo takka gaaf tokko waan argaa hin beekne ka dhiigdi tokko ka lafeen tokko ka lafaan tokko ammoo ka argaa wal hin beekne nama 69 kallattii adda addaarraa fidanii garee tokko jedhanii galmee tokko irratti nu himatani. Fakkeenyaaf seeraan socho'aa jirra. Seera mootummaa kanaatti amannee socho'aa jirra warra jedhu warra akka Asfaawan Gaasuufaa garee Dr. Mararaa kan akka Guutuu Mul'isaafaa garee Ofediin immoo kan akka Sorsaa Dabalaafaa isaan faana nu hidhani. Garee tokko godhanii mana murtii sadarkaa tokkoffaa araddaatti yoo nu dhiyeessanii taarikwaan waggaa 5 dura achuma jirti waggaa 5 boodas akennaan dhufan arge. Taarikwaan suni Oromiyaa dhalatte? Lakki taarikwaan Amaara. Ayyee. Taarikwaa Tabajjee jedhamti. Dooriidha jechuun daanyaadha. Ishumatti nu dhiyeessu nuun yeroo mara. Dhimma Oromoo ishumatti dhiyeessu. Gaafas kan na faana dhiyaate kan akka Boontuu Wadaayii fa'i. Boontuu Wadaayii intala mana hidhaa keessatti deessedha ulfaan hidhamte. Kan akka Dubree Hawwii Gonfaa faati kan abbaa manaashee waliin hidhamte. Kan akka Mulaatwaa Abdiisaa jedhamtu Jimmaa irraa kan hidhamte barsiistuudha. Isaan faati kan akka Bulchaa Sooressaa Guyyee jaarsa waggaa 93 kan akka Mahammed Saalihoo Waaqoo jaarsa mana umurii 87 dhalataa Baalee gara Ginnii Raayituu gadi kan akka Hirqoo Duubeefaa kan akka Wagaayyoo Dajaneefaa Asidii Lolaa keessaati. Harmasaa jalatti ittoon bahee qalsiisee gororaa jira. Lubbuusa baasanii kan oolani safaa faana iyyanneennan akkuma jirtanitti bakkuma jirtanitti eega gaafa isaan qorannoo finninuun jedhani sadarkaa ittaanutti deemna ammasitti obsaa seera keenya ajajaa itti waan jennuun qabnu deemine isaa booda gara jii tokko akkas nu tursanii booda mana murtii olaanaa addacha sadaffaatti nu dhiyeessanii achitti yoo dhiyaannu himata nurratti baname nuuf kennanii gara peejii 3,000 olidha. Sanumaan qaallitti nu buusani. Mooraa qaallitti mooraa tokko kaftanyannaa liyyuu xibbaqaa zoon jedhama qaallitti Amaariffaatiin. Achi nama tokko keessatti nambisiin nu 69 waan taaneef kutaa sana qullaa godhanii itti nu gashani. Egaa lafa sana maansaa yookaan simmintoo callaa jira. Wanni siree jedhan hin jiru. Wanni firaasha jedhan hin jiru. Wanni kumbula jedhan yookaan birilibsii kan hin jiru. Inni tokko gammoojjii irraa qabame fakkeenyaaf obbo Bulchaa Sooressaa otoo ama'aa jiru otoo gammoojjii keessa loon eeguutidha. Ani isaan isa qabani. Jaarsi shirritii callaaf tiishartii tokko irraa qaba. Jaarsi ganna 93 kun. Eessarraa qaban? Illee ijoolleedha. Eessarraa qaban? Otoo inni loon isaa eeggatu mana isaatii naannoo qe'eesaatii otoo inni loon isaa eegu. Bulee horaa as garana dugda daawwaa yamte yookaan fincu'aa.
achiitii isa qaban. Egaa garee tokko nu godhanii nama 69 nama waliin beekne kanaan umuriidhaan otoo addan baasin haala fayyaatiin otoo addan baasin haala sirna seera addunyaatiin kan taa'e hidhamaan tokko haala itti hidhamuu qabu haala itti qabatamuu qabu otoo sana hin guutiin bakka tokkotti nu ugguran. Dhaggeeffattoonni keenya reefu reediyoo keessan saaqqattan dargaggoo milkeessaa waaq jira. Hojiinidha kana haasaa jirru manadhaa Impaara Itoophiyaa keessatti roorroo yookaan immoo zaliila Oromoo irra gahaa jiru akka fakkeenyaatti kan dhiyeessaa jirrudha. Sirba kanaa boodatti deebinaan nu waliin tura. yaa saba koo abshirni bariiti yaa lammii koo abshirni bariiti laf bariisaa dukanti hamaatti abshirni bariiti yaa lammii koo abshirni bariiti yaa saba koo abshirni bariiti laf bariisaa dukanti hamaatti abshirni bariiti. Malee diroonda daambaatuun biilisummaa dhugaa khadaadin harkabduun dhiigaa fi lafee hamma lubbuun baatu diinni diinaa hireena mallaatuun raasa malee diroonda daambaatuun biilisummaa dhugaa khadaadin harkabduun dhiigaa fi lafee hamma lubbuun baatu. yaa saba koo abshirni bariiti yaa lammii koo abshirni bariiti laf bariisaa dukanti hamaatti abshirni bariiti yaa saba koo abshirni bariiti yaa lammii koo abshirni bariiti laf bariisaa dukanti hamaatti abshirni bariiti. Amma deebineerra dhaggeeffattoota keenya. Egaa maatiin kee akkasi dubbisu inni eeyyamamu abbaan argisiin dubbisu firri akka argisiin dubbisu maaliif jennaan yeloo kaardii irratti galmoofteetta yeloo kaardii qabdaa jedhu maatii yeloo kaardiin kun yookaan immoo waraqaa keelloo uunka wayii qabdi uunka sana guutamaa nama 5 duwwaa si eeyyamama nama 5 suni tasa yoo ufeessi dubbise yoo danda'e jettee kan yaaddu galmeessista. Gaafa durii hidhamtochuudha. Yoommoo isayyuu immoo namni si dubbisu hin jiru ta'e callistee galmeessite ta'e immoo akkuma tasaa moriyyoonni keessa dubbisuu dhufu yoo ta'e hin galan maaliif jennaan kaardii sana hin qaban. Keessan jiru maqaan isaanii. Kun maalidha akka maatiin keessin arginnedha kun immoo mootummaan ofiin jedhu kana heera mootummaa TPLF kanarratti kan taa'eeru jira haalli hidhamtoota hidhamaan tokko daawatamuu qaba akkamiin buluu qaba kan jedhu bareechanii kaa'anii jiru garuu inni sun hojii irra hin oolu. Amma gaama miidhamte sadaffaa kana immoo. Isa sadaffaa kana waggaa 3 fi 4 hidhame. Ammas waggaa 3 duras waggaa 3 hidhamtee baate. Dura waggaa 3 fi 6 ammas waggaa 3 fi 4 dura waggaa 2. Ammas fixatteetta asuma kanaan dura hidhamte si baay'isiin jedhan immoo akkamitti si baasan sadaffaa kana immoo. Lakki inni hedduudha waa hedduu jira. Himata lama irratti banan himanni tokko keeyyata 241 kan jedhamu jira. Tokkummaa biyyattii fi siyaasa biyyattii tuquu amaariffaatiin አገሪቱ የፖለቲካ እና የአንድነት ግዛት በመንካት አንጀው tokko lammaffaan immoo keeyyata 257 kun immoo maalidha gizuuf የሆነ ማሰናዳት jedhama amaariffaatiin afaan oromootiin haala guddaadhaan of qopheessuu kun immoo maal agarsiisa haalquunnamtii irrattidha himata kana lamaan himatanii himanni inni duraa baaraan ani mana hidhaa isa lammaffaa yeroon qaallittii jiru hambara sanaati otoo an qaallittii jiru raawwatte gooteen jedhameera sii galee gaafa isaan goote ani na himattani ani mana hidhaa qaallittii keessan jira mana murtii amma isaan marsaa sadaffaa itti dhiyaachaa jirutti dhiyaachaa jira. Guyyaatti balleessetta jedhame suni mana hidhaa jirtaati guyyaa isaatti simatan. Guyyaan isaa ji'i isaa barri isaa ani manuma hidhaan jira addachuman gaafas dhiyaachaa ture irrattan ammallee dhaddacha sanatti dhiyaadhe dhaddacha 3 irratti dhiyaadhe
dhaddacha sadiidha dhimma siyaasaan ilaalu dhimma siyaasa Oromoo. Amma dhaddacha afurii jedhanii jijjiiran malee. Otuma naan jiru jechuudha. San otoo madadhaa jiru akkas gooteetta waanan jedhametti yakkite waanan jedhamettaniin waggaa 3-4 hidhame. Ilaale gaafa dhumarratti sana bilisa jedhe keeyyata isa 241tiin. Keeyyata isa lammaffaa 257tiin narratti bane immoo waraqaan tokko mana kootiin qabamne. Dookumentii adda bilisummaa Oromoo kan qabu fuula 65 mana isaatii agarreedhani. Mana koo namni seenee hin jiru, namni ifoo sakatta'ee hin jiru, namni arge je'ellee hin jiru. Ragaa isaan fidani anayyuu gaafa guyyaa ragaa sana himatamoota 69 keessaati ilaalii isa kan milkeessaan jennaan baasuu dadhabe. Nayyuun beekure iddee fideena arguun qabu. Nu agarsiisi jennaan. Doorii sana gaafate waan beekuun qabu waan ta'eef as keessa hin jiru lakki jedhe. An garuu jira ka'ii naan jedhe dooriin suni. Ka'e. Kanadha jennaan lakki jedhe mallee. Otuma ragaan lakki kana miti jedhuuti doorii sun natti murteessuuf itti deemaa jira jechuudha gaafa. Isaa booda ragaa ittisaa nan dhiyeeffadhaan jedhan dabaree koo ragaa ittisaa akka nan dhiyeeffanne waraqaa ajajaa na uwwate. Isaatii booda guyyaa sana tokko akka seeraatti nam tokko addachi bilisa ta'ee namni abbaan fe'uu seenee dhaggeeffachuuf mirga qabaadha. Seerumti isaanii guyyaa gaafa narratti ragaan bahamu addachi cufaatiin ta'e. Maaf addachi cufaa ta'a jennaan namni kun maatiin isaa bal'aadha. As jiraniif Oromoo hedduu isa beeka. Nageenya mana murtii kanaafuu sirrii miti waan ta'eef ragoota koollee asitti dhabamsiisuu danda'a waan ta'eef addachi cufaadhaan naafaa dhagahamu jedhe abbaan alangaa hayyee jedhee dooniin sunis fudhatee fi cufaatiin irratti ragaa bahame. Akka gaazexeessaan tokko hin seenne miidiyaan tokko akka waa'ee koo arganne jechuudha. Guyyaa beellama koo gaafan deemu akka tasaa ta'ee warri adii kun baay'ee jirti achi keessa gaazexeessota addacha keessa jiru. Barreesseetaniini nuyi ka agartan kun marti ilmaan Oromooti. Ammoo wal hin beeknu. Birkii adda addaarra yakka maqaa adda bilisummaa Oromoo miseensa taataniittu jedhuutiin waan Oromoo taane qofaaf akkanatti yakkamnee nama wal hin beekne iddoo tokkotti qabamnee oolaa keenya hojii keenya malee otoo seerumanni ittiin bulchaa jiru iyyuu hin tuqiin Oromummaa keenyaan hidhamaa warra jirrudha. Kanaaf addunyaan kana beektee birmannaa nuufaa gootu jedheen barreessee darbadhee fi faranjii tokko. Achuma dhaddacha fuulduratti. Dhaddacha fuulduratti dhokadheen jechuudha gaa'umseen. Irra deebiinaa dabalii adresii keessa naa kennee faranjichi isa fudhateera. Ambiraa dabalee fi darbadhee fi yeroo kana dooriin dhaddacharra hin jiru laaqanaaf bahee jira. Laaqana nuyi hin teenyaa inni nyaata. Yeroo kana arraaga waan jedhamu poolisiin haallitti lataa gochaman ta'e waraqaa lammaffaa darbame sana argee fuudhee yoo dhaddacharratti dooriin suni dhiyaatu itti kenne. Milkeessa ka'inaan jedhe dooriin suni. Ka'e. Kana kan barreesse si'aa jedhe jedheen maa barreessiteedha. Sirriidha. Nuyi oolaa keenya malee waan hin balleessinetti an keenya irratti akka hin jiraanneef seeruma ufiitumaniitii alatti hidhamnee jirra waan ta'eef kanammoo addunyaan nuu beeku qabdii jedheetaniin dhiyaadhee kanammoo heera mootummaa isin ittiin bultan kanatu naa eeyyamaa heera mootummaa keeyyata 29 keeyyata xiqqaa 2 irratti kana ni mirkaneessaa barreessee dabarsuu kan barreeffame fudhachuu barreessuu bilbilaan homaan quunnamtii gochuu innaa eeyyamaa. Kanaafaniin dabarsee kanan dabarsees immoo waan biraa miti kaman amma sitti kanaa jedheen doorii sanaatiin. Kanuma waanan godheef dhaddacha jeeqxeetta jedhee ragaa tokko malee himata malee ji'a jaan irratti murteesse. Inni adiin sun maal jedhee amma isan gaafannes? Isa maalijii fuute akkamittiin eeyyama keenya malee fuute dhaddacha kanarratti jedhanii takkasa ka'ii dhaabadhoodhaan isa gaafatani. Hayi seera waadhaa ani intarnaashinaal ayidiin qabaa. Gaazexeessaadha. Seerri addunyaan naannaa eeyyama. Kanaafaniinidha. Waan hamaas miti. Yoo seerri keessan dhorka ta'e immoo isinii dhiisee bahuu danda'a jedheen. Ayyee lammaffiitti hin deebiin irraaf si dhiisne irra bahii jedhani. Hin ba'een. Nama eessaati? Gara Ameerikaan natti fakkaata. Ayyee booda waa'ee kee baasire biyyatti. Nageenye eegasii egaa namarraa addana godhanii bakka qaaxillaa wayii tokko jira beektaa bakka poolisoonni irra teessee si eegdu maammaa jedhu amaariffaatiin jala nagashaninaan waan koo hordofachuu miti buko baay'ee sodaachaan ture achina tursanii beekamu. Qaallittiitti kuna? Qaallittiitti nama keessaa addana baasan egaa guyyaa sana kaase. 69 keessaa si baasani? Na baasanii waa koo hin galatu. Nafichaan hin jiru, bishaan hin jiru, ibsaan hin jiru, halkan sa'aatii 12ttidha. Edda hundumtuu galee baheen dhaqeen
bidiruu wayii jira kan miicaadhaaf hojjetameeru. Achirratti qulluma akka dhaladhe poolisii sayyuu hangaraan alaaf oon argadhe harka koo irra naayii kaa'ee caccala sana qaama koo dhiqadha. Manni fincaanii immoo ka ala jiru jira achitti takkaa na baasu sa'aatii 24 takkaan ba'a istaafoon hin jiru. Maatiin nan dubbisu maatiin argu waman argu. Sarraa kaasan achi na tursanii jechuudha. Akka kanatti dhaddacha jeeqxe kan jedhamee irratti murtaa'e garee koo keessa waggaa rilachiisa kan amma waggaa 9 itti murtaa'e barataa mana barumsaa Geedoo irraa kan qabame Asfaawan Gaasoo ji'a 3 itti murtaa'e dhaddacha jeeqxe jedhamee Ahmed Najaash kan jedhamu kan mana hidhaatti yaalaa dhabee uma dhabee kan du'e dhalataa arfan qalloo Oromoo kan ta'e isa ji'a 7tti murteessanii waan akkasii murteessu gaafii mirgaa yerootti gaafatu dhaddacha irratti jechuudha. Najaashin reebbichaadhaan ajjeesanii? Ahmed Najaash kun maayikalaawwitti baay'ee reebameera. Nama umuriitiin guddaadha, nama guddateedha. Abbaa ijoolleetii haati manaasaa otoo inni manadhaa jiruuti adeessee owaasheen ulfaatirraa hidhame mucaa dhiigaa baatte isa barbaacha qaallittiitti dhufti ture. Inni yeroo sana isa dhukkuba. Mana yaalaa na baasaa jedha. Mana yaalaa san baasanii kanumarraa murtaa'e murtoon itti murtoonaan mana hidhaa Ziwaay kan isaan jedhan kana baatuu isa geessanii baatuurraatii baay'ee isa dhukkubee maatiin yaalsifanna jennaan didanii yaalamuu dhabamuu irraan namni fayyuu qabu du'e. Waggaa lamaan kana kan du'an natti fakkaatu Dr. Mararaan illee miseensa keenya jedhanii waggaa dubbatanii dhaga'amaa ture. Isaanii? Sirriidha. Miseensa Dr. Mararaa fa'aa turan. Mee dhaggeeffattoota keenyaaf amma miidhamumarraa du'an jechuudha isaan? Ahmed Najaash duwwaa miti miidhamarraa du'e. Nimoonaa Xilaa maayikalaawwitti reebameeti kaleensaa miidhamee yaalaa dhabeeti du'e. Umarraa Dhinsaa ni jiru kan isaan fakkaatanii hedduu jira beektaa kan mana yaalaa dhabuurraan du'ani. Lakkoofsan qabani. Mee mana yaalaa kana keessatti ergatti galle itti fufnas tumaanii booda akkamitti qabaatan itti deebina. Mana yaalaa keessatti tajaajilli fayyaa maal fakkaata Oromoodhaaf kan kennamu hidhamtoota warra kaanillee akkasuma namoota muraasaafidha loogii godhumoo nama baay'eesaaf tajaajila nama kennumoo walumaa galattidha tajaajilli hin jiru qoricha nama ajjeesullee namaa kennu dhukkuba faa nama waraanu kan jedhus odeeffannoon ni babbaa dhugaadha maal fakkaata mee dhaggeeffattoota keenyatti mana hidhaa sana keessatti tajaajilli fayyaa maal fakkaata namaa godhamu. Dursuuni mana hidhaa keessatti ati carraa mana yaalaa argachuun waan guddaadha. Maaliif jennaan koreen filamee galmeessu jira warra mana yaalaa deemuu qabu. Warra dhukkubsadde jedhu. Namni koree jedhamee filamee galmeessu suni eenyu jette ilma Tigireeti. Kanaafi odoo waan barbaadde ati taate siin galmeessu. Yoo si galmeesse eegumsa addaatii jedhamna nuti warra eegumsa addaatii jedhamnee nu beeku ni angna qorichi hin jiru jedhama laaboraatooriin hin jiru jedhama akkasitti deebita haga siigamutti haga lubbuun kee du'utti haga rabbi sii dirmatutti unuma dhukkubsatta gaafa rabbi sii dirmate hin fayyita gaafa kaan immoo hangootuun qabdu ni duutaa jechuudha laaftee uuma. Kan beekaa nama ajjeesu kan jedhus oduun jira ture. Sii kaasuufi. Beekaa namoota ajjeesan keessaa namoota baay'ee si tuquu danda'a. Han akka gaaddisaa hirbasaa fa'aa achumatti garmalee dhaanamuurraan kan ka'e baay'ee isa dhukkubee edda mana yaalaa dhabee kadhaame firrisaallee yaalsisne jedhanii dadhabamee booda laafee sanumaan du'e. Bakka ani hidhame sanatti hidhamaa ture. Gaaddisaa hirbasaa sagannati yookaan immoo qaaxillaa tokko jalatti hidhamaa ture. Bakka manni fincaan hin jirre, bishaan hin jirre, bakka ibsaan hin jirre sanatti hidhamaa ture qaallittiitti. Yeroo baay'ee achitti halkan faati reebu akkuma naanna reebaa turanii. Halkan si reebu poolisiin gadi baasee sirraa banee si reeba. Wajjin hidhamtee tasafaanati? Lakki achi ture. Kophaan sun achi ture. Ani kophaan ture. Achi kophaadha turta nama faana siilidhan achitti beektaa. Ayyeetu. Summii yookaan immoo soojoroo isaaf kennaniiti soojoroo sanaatiin du'ee akkasitti hin beekan. Gaaddisaa Hirbasaa. Darbee immoo namoota keenya kan akka obbo Sanyii Bakkalchaa han jedhamu jaarsa hidhaa waggaa hedduu edda xumuree booda edda bahee jii tokkoo booda deebisanii ammas hidhaa waggaa 12tti murteessanii ammaa yeroo yookaan shartii oowwatanii haga ammaa hidhaa mana hidhaa mooraa 2 jira. Qaallittii mooraa 2 jira. Isa
nama fayyaalessa waggaa meeqa guutuu manadhaa ture dhukkuba takkaa hin qabaanne har'a meessuudhaan dhukkuba baraaf isa saaxilaniiru. Eersi. Kana nan beeka. Eersi saaxilamee jira. Darbee immoo obsaa bantii jedhama. Umuriidhaan yoo xiqqaate naa gadi. Waraana adda bilisummaa Oromoo ture jedhanii akkas jedhanii isa qabani. Gaafa isa qabanii waraanadha jedhanii harka isaa rukutanii isa qaban rasaasaan. Gurbaan kun fayyaa gaafa sakatta'ame harki isaa rukutame dhiigni isaa ilaalamaa yeroo ture akka carraa ta'e sakatta'ame fayyaa ture. Turtii waggaa 2-3 boodatti har'a HIV saaxilamee jira. Kun isaaniini. Kana callaa miti nama 5-6 ta'u akkasuma saaxilamanii jiru. Abanuu yoo jechuu natti ulfaatullee. Malee summiidhaan adoochuun gwaayyaan jedhamu shiroo kana nu nyaachisuun kan qorsa nama adoochuu kana laargaatiin bishaanitti naqanii nuuf kennuun kun waanuma jiraati beektaa kun waan salphaadha kan isaan godhan keessa. Manadhaa sanatti wanni ta'u hidhamtee mana dukkanaa galuu callaa miti. Summii sii kennu callaa miti. Nyaata irratti laargaatiin faa waan akka gwaayyaa dabalanii sii kennu callaa miti. Achi keessatti dhiibbaan jiru haggana kan hin jedhamne ni jira. Yoo barbaachisaa ta'e koomaandoo sitti ajajanii bakka mana dukkanaatti kuusisanii si ajjeesu. Laayik Tasfaa'uu Cabadaa kan fayyaadha. Eengaddumtii ani bahee akka carraa ta'ee mana yaalaa bahee isa argeera beektaa. Nama fayyaadha. Nama qaamni isaa guutuu baay'ee dabaleera. Yeroo sana guyyaa 3 booda garuu hin du'e. Amma isa namaatiin ajjeesisan immoo summii kananiif? Koomaandoo isa ajjeese. Koomaandootu isa ajjeese. Koomaandootu isa hangisa guyyaa isa ajjeese. Namoota akkas leenjifameeru mana hidhaa keessatti galchanii isa ajjeesu jechuudha. Mana hidhaa amma inni qophaa jira. Qophaatti si baasu. Yookaan maal kan si waamu. Si rukuta koomaandoon iddoo tokko si rukuta. Ashaaraa hin qabu, hooma hin qabu, wanti godhatee si rukutaa si ajjeesa. Ilmaan Oromoo kana duwwaa miti irra gahaa jiru. Shamarran keenya irratti gahaa jiru kana jedhamee sitti himuu hin danda'u. Safaramuu hin danda'u. Ispeeshaalii shamarran keenya carraa barumsaan argannu. Carraa maatii keenya dubbisuu miti. Maatiin keenya doorsisama. Akka dhufee sin dubbisne. Maatii kee itti bilbilu. Maatii kee sodaachisu. Kana sitti himuu hin danda'u. Tasfaa'uuriitiin hangii godhanii ajjeesani miti. Koomaandoo ajjeese. Gudhee ajjeese. Tasfaa'uun eessaaf ajjeese? Tasfaa'uutiin gudhanii ajjeesani. Durbi keenya kan amma achitti rakkataa jiru kan akka Dirribee Ittaanaati du'a itti murtaa'e. Kan akka Urgee Abbabaati du'a itti murtaa'e. Kan akka Biiftoo kan immoo Haliimaa Abdiiti umurii itti murtaa'e. Baaccuu Margaa Baaccuu takka barumsa galchu eeyyamu takka dhiisu baay'ee ishee dararaa jiru. Waggaa 18 itti murtaa'e. Caaltuu Taakkeleeti waggaa 12 itti murtaa'e. Abarraa Shaadataati 10 itti murtaa'e. Indiyaa Ibraahimi waggaa 6 itti murtaa'e achuma jirti. Uumamaa Shee Ibraahimi waggaa 6 itti murtaa'e achuma jirti. Hawaa Waaqooti waggaa 5 itti murtaa'e achi turte. Warri kaan immoo kan gariin keessa bahanii jiru. Kun dhoksaa miti. Kan akka Aslii Mahammed yeroo duraadhaaf Afrikaa keessatti duuni itti murtaa'e ilmaan Oromoof dantaan qaban jarri kuni. Baa'oo taate jechuu duwwaa miti beektaa. Oromoo waan ta'eef kan hidhamaa jiru hedduudha. Lafasaarraa kaasuudhaaf Oromummaa isaa balleessuudhaaf Oromoo mayyuu balleessuudhaaf akkas gochaa jiran. Qaallitti Qilintoo kan mana hidhaa jiru parsantii 95 ol ilma Oromooti. Amma lakkoofsaan tilmaamuu hin danda'ama hidhamtoonni Oromoo mana hidhaa beekamoo jedhaman keessa warri hidhaa jiraman. Ulfaataadha baay'ee ulfaataadha maaliif jennaani. Deebi'ee gaaffii kana torbee kutaa 3ffaa keessatti qabannee deebina. Sirba kana sin affeerera. Jede bosona kangade goota kamete wamela kaachana namete Oromiyar jede bosona kangade goota kamete wamela kaachana namete mirga saatir jede bosona kangade goota kamete wamela kaachana namete saba saatir jede bosona kangade goota kamete wamela kaachana namete Akabage lodi, akada tu matara nites. Akabage lodi, akada tu matara nites. Kenyu sube bade, akabage lodi. Kenyu ta enyata, akabage lodi. Erro gamsa
fata akabate loli dinanesi makada tuma jara lutes dinanesi makada tuma jara lutes oromo falmatu akabate loli bakka jirtu akabate loli bilisummaa saba akabate loli watu fagoon jirtu akabate loli dinanesi makada tuma jara lutes dinanesi makada tuma jara lutes Jadeliya abisa oromo yakadam falmanne bilisomna jiro alagan numote abenya lusamte wali galtenna adatun nujaze dinan desi bakale tu madara lubes dinan desi bakale tu madara lubes Jadeliya abisa oromo yakadam falmanne bilisomna jiro alagan numote abenya nusamte wali galtenna adatun nujaze dinan desi bakale tu madara lubes dinan desi bakale tu madara lubes Falmana kero bilisumma fena imbarbanu ni falmana kero bilisumma fena imbarbanu parachono romo ni falmana kero bakajirtu kai ni falmana kero dina barbades ni falmana kero gamtada waltai ni falmana kero bilisumma fena imbarbanu ni falmana kero bilisumma fena imbarbanu parachono gud ni falmana kero nagalle borat Falmana kero garbumma manchas falmana kero kankasa ayyon falmana kero bilisumma fena barbanduro falmana kero bilisumma fena barbanduro ijolle wallat falmana kero mandenda bidol falmana kero isin jajabat falmana kero hambon awero falmana kero bilisumma fena barbanduro falmana kero bilisumma fena barbanduro aka kero hambo falmana kero yolul lulul falmana kero garbon fatu bunde falmana kero biya bukesot falmana kero bilisumma fena barbanduro falmana kero bilisumma fena barbanduro aka kero gindi falmana kero yolul lulul falmana kero abashabiya falmana kero bunde bukesot falmana kero bilisumma fena barbanduro falmana kero bilisumma fena barbanduro Dhaggeeffattoota keenya qophii keenya har'aas kanumaan xumureerra. An Dassuu Dulaati. Tawat tiada
kena